dhaggeeffadhu boosii fi nima afaan Oromoo yoo haasa'uu beeyte akkatti haasa'uu yoo beeyte namoonni afaan Oromoo haasa'uu hin beeyne Oromoo bal'oodha gosatti gad deebisee xiqqeessuu barbaada. Biyya sabaatu jira malee biiti gosaan jirtu. Addunyuma tana gubbaa biiti dirree dhawaadhaa yookaan Harargeen ta saba Oromooti. Dubbii gabaabaadha. Dirree dhawaan ta gosaa osoo hin taane ta saba Oromooti. Biyya Oromiyaa ta Oromooti. Namni dirree dhawaa gosatti gad deebiftanii xiqqeessuu barbaaddan wallaalummaa guddaadha qabdan malee beekumsa guddaan qabdan. Harargee tana gosa gosan facaaftaniiti diina jala kuffiftanii afaan faajjeessitanii jaamsuu barbaaddan waan jaamaa taataniif. Dhaloonni kun isiniif hin ayyamu. Dirree dhawaan tan saba Oromooti Oromiyaadha. Afaan Oromooti hundee Oromummaadha. Ergama namoota biraatii fi wixxibattan gosaan. Biitti waa'ee gosaa keessa hin jirtu waa'ee sabaa keessa jirti. Harargummaan Oromummaadha. Gosummaa miti.